Manager maaliif na barbaadanii har'asin barbaadaa koottuna jettan maal nagumaan na barbaadanii mee waan na barbaadaniif akkanaaf himtan barbaada dhaabachuus hin barbaadu dalagaas qabaa iddoon deemu qaba waan na himtaniif otoo na himtanii maal isinitti fakkaata? Tole baga yaamicha kiyya kabajjee asitti argamtee baga dhufte mee taa'i teessoo sanirra taa'i mee siin haasofsiisaa siin barbaade hedduun si barbaada taa'i mee taa'i. Hayya taa'eera naafi maaliif na barbaadde? Yaa bareedduuti anaa dhufu baga nagaan dhufte yeroo baay'ee akkasii barbaadu otoo ni beekta maali anarraa eeguun qabdu waan si yaameef sanii raawwachuu fi guutuu qofa akkasirraa eeggamu. Maaliif oduu baay'ista manaajar waan na yaamteef naaf himi? Tole iddoon kun iddoo hojiiti amma deemaa shaayii bunnaa jechaa haasofnaa bakki kun bakka hojiiti mee haa deemnu. Hayyee ka'ii hedduu beela'eera anis beela qabaa nyaatas hin nyaanne dhugaatis hin dhugne ati inni yaamnaan muddameen manaa bahe dafii naan deemi. Yaa bu'aa dhimma qamaaf manaajara malee konkolaataan qabduun lafoon oofta duuba lafoon oofta. Lakki konkolaataan hin qaba bar konkolaataa hamariin qaba miliyoona 17 bitee ala kana jirti amma bar ishee bira deemaa jirra isheedhaan deemna. Hayyee. Maal hinaasuuf ture yaa bareeduuti maal taatee usta natti haasa'imee si yaadee iyyuu bar. Haasa'aa jira baree. Jaallee qabdaa moo haadha manaa hoo qabdaati ijoollee qabdaa? Bar waa'ee kee hedduu naaf hin himne akkami garuu. Adaasiif hin himne haadha manaa sadi qabaa bar. Haadha manaa sadi qabaa siif himeen siyaa bar armadura siif hin himne yaa bareedduuti siif himeen siyaa dhiifama. Niitii 4 qabaa. Shakki jedhe. Duuba ana meeqaffaa na godhuufi yaaboo 3 erga qabaatte ana 4 na godhuufi. Duruu beeke. Maal rakkoo qaba arfaffaa dhiisii kurnaffaa illee si fuudhee rakkoo hin qabu bar. Hundumaafuu jaartiin tiyya sadeenu na bira hin jirtu. Isheen takka ni duute. Isheen takka immoo wal dhabnee ni sokkitee beekta bakka deemte hin beeku. Isheen takka immoo na tuffatteetuma gurbaa dafqaan bulaa naannoo keenya tokkotti heerumtee beekta. Gurbaa dafqaan bulaa tokkotu fuudhe. Saniif sadeenu na bira hin jiranii beekta. Kanaafuu maa rakkoo hin qabu ammaaf kophaa kiyya jira. Maali yaa nama na duuba isheen kan dafqaan bulaa naannoo keessanii heerumte si tuffatte moo ati rakkoo qabdaa duuba immoo maaliif si tuffattee silaafuu ati manaaf jara guddaa hanga nagaa kana si tuffatte moo maaliif duuba? Ajaa'iba qabdaa mee naaf himi boo maaliif si dhiistee heerumte duuba mee naaf himi inni dafqaan bulaa ati immoo qabeenya guddaa kana qabda akkamitti akkas ta'uu danda'a? Beektaa isheedhaan halkan walii galuu dhabne beektaa ani guyyaa akka malee biizii ta'aa oolaa hojii sirriitti waan hojjedhuuf baay'ee biiziidha maamila hedduun keessummeessaa hojiin sirriitti baay'ataa iddoolee garaagaraa ni deemaa. Akka malee dadhabee gara manaa galaa beektaa yeroo kana galgala gaafa galu irbaata iyyuu hin nyaadhu yooma sana rafaa beektaa isheen immoo akka ani hin rafne barbaaddee akka ishee wajjin taphadhu beektaa sababa kanaaf sababa irribaanii baay'isu sababa irribaatiin na galte na jibbitee heerumte beektaa. Duuba ilmoo irraa argattee? Ajaa'iba qabdaati otoo hin rafin ilmoo akkamitti argatan? Keetiisa ajaa'ibuma mee amma oduun irraa dhaabi geenya irraa iddoo bu'ee konkolaataa keessaa buunu. Duuba nuuni seentu maaliif ala na dhaabda boo? Ana maaliif na dhaabda? Na seensi gara keessaa seennu. Tole jalqaba siree qabanna jedheetii bar kan dhaabadheef naannoo kana sireen ni jira. Siree qabanna jedheetiin dhaabbadhe maaliif jarjartaati? Siree maalii qabanna siree na nyaachiftaa? Meeshaa keenya iddoo siree haa kaayyannu amma bakka kanatti wal loluus hin qabnu namni sun argaa siree haa qabannu jalqaba.
Duba maaliif teessanii beeleera ka'e nu yaasi ka'e ka'e. Egaa jajjirtee haa ta'uu beenu kaa ni deemna rakkoon qabu. Maali nama ni teessa nyaata nuuf hin ajajju sin eegaa jira bar baay'ee beeleera. Hayyee ajajami maal feeta maal barbaadda mee natti himi. Ani wanti barbaadu waan nyaatamurraa waan dhugamurraa hundaan hin barbaada kanni nyaata sadarkaan isaa olaanaa bargarii piizaa waan dhugamu waan nyaatamu hundasaa nin barbaada. Kana hundanaaf goota jechuu achi booda ni deemna bakka ati jettes ni deemna. Hayyee haa ta'u rakkoon hin jiru. Amma nyaata nyaannee gaafa xumurree mallaqa wayin barbaada mallaqa sannaa kennita. Mallaqa guddaan barbaada. Mallaqa akkanaaf kennituun barbaada mallaqa sun booda erga mallaqa naaf kennitee waan hundaa waan ati jettee wajjin raawwanna rakkoon hin jiru. Mallaqa guddaan sirraa barbaada naaf kennita. Hayyee ati qofti waan ansiin jedhe hin didin mallaqa anatu sitti gadi dhiisa. Hayyee naaf taateerta amma. Baay'ee galatoomni amma baay'ee naaf galatoomni. Duuba si nyaachisees si obaasee amma maal eegdan dhuftuu na bira an taa'ee kunu an sireerra jira amma maal dhaabbattaati. Dura mallaqa siin hin jenne. Kafteriyaa yeroo jennu yeroo nyaata nyaannu mallaqaan barbaada mallaqaan hajamaa achi booda wala garraa siin hin jenne. Mallaqa harkaa hin qabu akkamitti siif kennuu danda'a mallaqa harkaa hin qabu. Lakki ani fedhu mallaqa fidi dura mallaqa naannaqii achi booda wala garraa. Mallaqa harkaa hin qabu siin hin jenne. San ta'uu baannaan kan hanga amma nyaattee fi kan dhugde kaffaltee malee hin baatu mana kana. Kan sireetis ni kaffaltaa kan hanga ammaa baasaa ture kaffaltu malee hin baatu mana kana. Osoo sitti hin iyyin na gaggeesse amman sitti iyyaa akka namni si salphisuun sitti iyyaa amma na gaggeesse. Wayi numa nyaattame wayi mallaqa tiyya na fudhee numan si argadhaa numa wal agarra. Iyyaa hamma wal agarru na taate mallaqa yoo argatte naaf bilbili sana booda wal agarra baay baay.